eenyu akkan ta'e nani beeyta ani gosti tiyya filatamtuudha shanyiin tiyya shanyii mootiiti kutaan kiyya kutaa warqiidha kutaa hunda caala ani goota ilma goota abaluu abaluuti eenyu ati yaa akhi eenyu ati obboleeyso ati nama laafaa fi dadhabaa akkuma nama kaanii haqaawwa fincaanii keessa dabree as gahe boru gaafa duute boorcii fi irreen ta'e katortoree dhiyaana raammoo ta'u kutaan ati irraa dhalatte gosti teetii fi maqaan kee wantoota akka ati duuteen sirraa mulqamu keessaa ka jalqabaati ittiin siyaamuun ni hafa mee reefki mee janaazaa fiddanii janaazaa awwaaltanii jechuu malee maqaa keetii fi gosatan ta'e kutaa kan kee namni maqaa dhahuun jiru aaqila namaa ta'e umrii gabaabduu jiraatu tana jiruu ma'anaa qabdu jiraadhu yookaan ammoo jiruun ta'e jiruu beeyladaatiin garaagarummaa takka illee hin qabdu nyaata dhugaatii shahwaa hirriiba jiruu beeyladaatiin takkitti ani gosa akkanaa kutaa akkas akkasii shanyii akkanaa saba akkas akkasii waan ati irra ittiin dhaadatu tana namni hundi ni qaba namni gosa irraa dhalate kutaa irraa dhalate dhabe tokkollee hin jiru namni roobootii hin taane wantoonni nama muslimaatirraa fokkatu hedduudha obboleessa islaamaa kafunyoon shaahadaa walitti isin hiite sababa gosaa fi gandaa diina wal godhachuu walitti duuluu wal cazzabuu akka walirra jiranii wal miidhuu caalaa wanni nama muslimaatirraa fokkatu hin jiru fakkeenyaa fi hidhannoon teenya nabii fi sallallahu alayhi wasallam saxaaboota isaati wanni bilaal biyya habashaa salmaan biyya faaris sadarkaa isaanii ol fuudhe islaamummaadha gosaa fi gandaa miti wanni gurguddaa qureeshii abii jahalii fi abii lahab sadarkaa isaanii gabbuusee isaanirra kisheeyse isaan halaaqe shirkiidha kanaafuu yaa obboleessa islaamaa obboleessa kan kee islaamaa gosa fedhees haa ta'u biyya fedhees haa ta'u inumaa nama afaan kee dubbatuun diina wal godhachuun mee akkam si fakkaata qaala allahu ta'aalaa fi kitaabihi yaa ayyuha annaasu innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقى